asuma gaaraadha maqaan kuusaa jedhama. Iddoo kanatti waaqayyoon waan guddaa godhe dhugaadha sammuu kootiin olidha waaqayyo iddoo kanatti naaf godhanaane. Dursee akkanaan dhugaa ba'u waa'ee haadha kootiiti. Haati koo baay'ee dhukkubdi turte. Dursa dhingidda hin kadhachiisin dura dursa gaafa isaan dhukkubsatan haadha koo baay'ee haati keessi dhukkubee iddoo kanatti naa kadhachiisi jedhanii sitti dhaabbatanii jiru namni jirtaadhani biyya tokko. Nan sodaadha gabaasuu yoo naan achiiti raajiin godinaan mul'atti dhiibanii naanan akka baaseen anadhaan jedhanii achi as na baasanii haadha koo kanaaf hin kadhatanii haati koo baay'ee dhukkubaa turan biyya sanatti as galanii jiru. Raajiin foota sadeen dakka isaanii qaragatana gidina qabsiisanii haadha nanaa goototee lafaa si kaaseera jedhaniiti waaqayyoon naa kadhataniiti. Dhuguma guyyaa gaafa sanaa kaasanii haati koo dhukkuba isaanii sin rakkadhee guyyaa gaafa sanaa kaasanii haati koo naa fayyanii nagaa ta'aniitu jiranii. Iddoo kanatti waan gaafa sana isaan kadhatanii dhugaan baane achi dhukkuba kan biraadhaan immoo haati koo qabamanii gaafa dhukkuba kan biraadhaan haati koo qabamanii ingilta keessa deeman torbee lamaan arba keessa deemanii kadhatu turanii galgala. Gaafsan keessa deemanii kadhatanii raajii yaada koo dhukkubaa jira. Kanaaf yoo naa kadhadhaamee jireenya keessa isaanii dhukkubaa naa jiran morma isaanii kana keessatti naqarsaan bahe jedhanii mana keemiitiis yaadaa jiru garuu danda'amne amma irraatti bishaan dhugullee dandeenye jedhe booda bishaan dibata afaan kootti naa naqaniiti as koo qabanii manaa kadhatanii guyyaa gaafa sanaa kaasee malaanis maalis hin jenne suutaan badee iddoo isaatti waaqayyoon naa galateeffadhaan. Fala kami kamu fala yang kamu jalani itu religion. Mana yaala le gaafa dhaqanitti mana yaala gisee dhaqan sanatti baasuuf dhaalaalee danda'amu baasuuf illee wanti hin danda'amne suni amma ji'aarraatti qoricha kana liqimsaa galgala akka keessa sa'aatii jaattillee kaanii liqimsu barii liqimsu sa'aatii 12tti liqimsu galgalaaf ganamatu liqimsanii akka keessaallee kaanii liqimsu. Qoricha saalaatanii sun furmaatallee taa'anii waaqayyoon gargaaree lafa kadhatti kadhannaa raajinaa godhanii haati koo naa fayyanii amma nagaa isaaniiti waaqayyoof galannaa ta'u. Isa fageenyi daangassee waaqayyoof galata haleluuyaa. Amma akka miree haalli isaanirra jiran guutummaan guutuutti nagaadha. Guutummaa guutuutti waaqayyoof galatu nagaadha. Kaleessallee cheekaappii deemanii keessi koolii natti hin dhaga'amu deebii waan naan jedhanii kan deebi'e malee naan jedhanii waaqayyoof galanna ta'u nagaa isaaniiti. Koolii biraan immoo as lafa kanatti wanta baay'ee naaf ta'ee jiranaati. Dhugaadha maaliif hin dhossina malee namni taane tokkollee hin jiru hundumti keenya dhugaatiif qabna waanuma sodaarraan kan ka'e dhossinee mateenya malee ana iddoo kanatti waan baay'ee naaf ta'ee jira. Guyyaa konfiraansiidhaallee asitti raajinaa kadhatanii anillee bishaan wallee gali qibsuuf baay'ee natti ulfaata naquu qabinnanii garuu yeroo qabuun argamu natti dhaga'ama utuma jedhu maqaan dhukkubsu jalqabe. Isarraa kan ka'e bakka baay'ee of sodaadhee maaltu ta'aa jira. Huccuma sedhantu natti ba'uuf immoo jedhan ture. Waaqayyoof galatu raajiitti meenaa kadhatanii darboodhaaf warra darboo sitti darbatamu jira sirraa qabeera naan jedhan guyyaa gaafa sanaa kaasee innillee narraa cabee jira waaqayyoon naa galateeffadha. Ammas iddoo makkinattidha kan inni naaf ta'e dhugaadha raajiyaan kanan baay'ee isaan jaalladhu akka abbaatti akka warra kaanii isiniin kadhadhaati birrii 2,000 qabdu 1,000 qabdu 500 qabdu wadhanii as baasanii nuun kadhatanii akkasuma kottaa fayyaa isinii kadhannaa malee dhugaadha baay'ee isaan jaalladhaani akka kanatti ofii isaaniitti dadhabanii nuuf kadhatanii du'a nu oolchanii du'arraa nu hambisanii jiraanneeti dhugabaatii moo sodaannuti ofumarra ofii maqoodhaan jedha maaliif ani nama naafachuuf jedhellee naafa na oolchanii waaqayyo gooftaan karaa isaanii goree ana nama akka miilla nagaalee na dhaabee jira guyyaa tokko namni miilla kee bitaa dhukkubu jirta as keessa jedhanii waamanii innaan gara nama 5 taanee as baane guyyaa gaafa sanaa asirra dhaabbataniitu miilla koo kana qabanii naaf kadhatanii guyyaa isaan miilla koo kana qabanii naaf kadhatan sanatti baay'ee na dhukkuba ture yeroo ejjedhu akkasuma walitti goototama malee danda'een ejjedhu ture waaqayyo na gargaaree gaafa sana isaanii miilla koo kana qabanii humna
dhiibbaa waliin galu baay'ee rakkalee boqoqaa ture. Waaqayyo gocha akkasinaaf godhe gabbaatee amma shitireetti ta'uu dadhabdutti gabbaatee ejjattee lafa namaa gahuma dadhabdutti Waaqayyo narraatti deebisee anaan fayyaa godhe fuula keessa na dhaabee kun har'a galataa billeessas qabadde as ba'ee jira. Waaqayyoon naaf galateeffadhaa. Waaqayyo ulfina argatu ani iddoo kanatti baay'ee dhugaadha. Lubbuun koo baay'ee iddoo kanatti naaf oolee jira. Dhugaatiin koo baay'eedha. Yeroo baaf jechanii hir'uma irra keessasaa dubbadhe malee iddoo kanatti waan gurguddaa baay'ee naaf ta'ee jira. Gooftaan ulfina argatu.